Sirba kana kaasittaa. Baandiin akka Oromiyaatti hundeeffame aartiin Oromoo hedduu ala jechuu hin danda'amu. Namoonni na beekan jiraachuu danda'u taas keessa. Yeroo isin sirbitan? 93 jalqabee. Ishee. Amma irraatti jechuudha. Sana booda gara kitaaba barreessuutti hin galee. Kitaaba barreessuu keessatti immoo kitaaba mukukkulaa namoonni yuunivarsiitii baratan afaan keessatti, populaarii keessatti namoonni afaan baratan hin beektudha yaada loos keessa jiraatan. Afaan Oromoo warri baratan, populaarii warri baratanis akkuma kana. Golgaa foonii mukukkulaa fi geengoo jireenyaa jedhu kitaaba sadiin qaba. Golgaa foonii golgaa jireenyaa. Mukukkulaa golgaa foonii the fresh carton jedhan Ingiliffaani. Inni kaan immoo geengoo jireenyaa. Geengoo jireenyaa. Achi booda sirba moo dura sirba sirba? Sirba moo sirba artu moo iftarree? Fagaadheeraan sirbarraa baay'ee fagaadhe. Gara kitaabaatti hin deebi'e kitaaba barreessa. Sirbichi boo jira garuu? Jira guutee jira malee. Sirboota 68 ol almost kan qabxamanii jirantu jiru. Sirboon? 68 ol. Qarrafamanii? Wucamanii sagalee fi oodiyoodhaan jechuudha. Kaaseetti televizyiinii irratti namoonni Aceenu Gibeen Abuun Jimma biyyaara galfii gammachuu namaa jedhu dhageessan beektan. Aceenu Gibeen Abuun Jimma biyyaara galfii gammachuu namaa sirba jedhu. Sirba waa'ee biyyaa kaasu jechuudha. Waa'ee Jimmaatti kaasee haasaa yaa'u san keessa ture. San keessa ture jechuudha. Kan biraas immoo gara Wallaggaatti immoo sirba yoo beekte biyyee jedhu. Gara Iluu Booraatti immoo sirba Salgaliiluu jedhudha yookaan immoo garuu riivaanis kan hojjetame jira. Sirboota baay'een hojjetee jira jechuun barbaadetan qoomne. Amma gaatii sirbittuma hojjechuu wayyamoo faarfannaa hojjechuu wayya? Anamma maalan barbaadaa? Argalfii barbaada. Faarfannaa yoo gooftaan naan kennine iyyuu akkaataa turmaata kootii bakka ture ilaalee yoo naan kennamne iyyuu tajaajilu yoo naan kennamne iyyuu anamma argalfii mana gooftaa keessatti argalfii namni waa biraan barbaada. Baay'een dhama'e waggaa hedduun dhama'es ittis reebameera, ittis hidhameera, ittis garafameera. Bara namni waa'ee kana yaadanne waa'ee kana keessan ture kan argalfii arganne. Anamma argalfii gooftaa barbaadu. Anamma iddoo jijjiirradhe yookaan asitti mul'achuu achitti mul'achuu miti. Akka Oromiyaatti badhaafamaa umurii guutuuti. Waa'ee tuurizimii irratti. Moonni baay'een beektu ta'a. Barreen gaddaatan badhaafame. Badhaafamaa umurii guutuutti. Taayim laayif awwaardu. Anamma sabti kan barbaada. Argalfii gooftaa isa barbaada. Jiidha sanan barbaada. Sana tuttuqu sanan barbaada. Sanarraa fagaate sanan barbaada. Isa keessoo koo tuttuqu sanan barbaada. Bara beelaa, bara dheebu, bara daanaa sana tuttuqu sanatti mi'aawu sana mi'aasa. Kana lafa gaafadha. Nama irraa fagaate nama badee harka isaa dhabisee nan simatu baay'ee jecha dubbata tokko wanti dhabdeessitu jira. Lafan kanaan dura ture faarfannaan afaan barsiisee Ayo sampai pada wan jettu yaa Waaqayyo har'aa kaasee biyya lafaa seexana hojii isaa hundumaa ganeera cubbuu koo naaf dhiisi har'aa kaasee fayyisaa ta'uu kee dhugaa ta'uu kee jireenya ta'uu kee sitta namana arraba kootiinis dhugaan ba'a galmee jireenya bara baraa irratti maqaa koo naaf galmees na simattee mucaa kee waan na godhatteef galanni siifa ta'u
keessa ni waan baay'ee cabee jira. Normaali baay'ee sabaan dubbattanii hamma mul'ata waan isin dubbadhu qabu. Hafuura qulqulluun garuu akka naan jettuun gaabii wayii qulqulluu tuffatuun argama. Gaabii uumaatu hin qabne namni baay'ee irratti ilaalee hawwuu otoo gaabii wayii tuffamuun argama. Gaabii wayii tuffamuun argama. Jireenya nama kanaa waaqayyoon hin jijjiirre. Daadhima godhee nama kanatti hin dhaganaa fayyadamuu jalqaba. Bakka faayiduu gurraachi kaleessa irratti har'aa kaasee lafa kenneera. Dubbanni gurraachi jireenya nama kanaa godhee har'aa kaasee lafa kenneera. Maqaan Yesuus Kiristoos namicha naafeeti. Zayitii kanarra bidda jira har'aa kaasee maqaan Yesuus Kiristoos. Jireenya nama kanaa irratti sagalee kee waameera. Baala boosoo qootoo mokoo piraadiyaa boosee maarrabee nama kanaa hayyiikamu. Lafa kana nagaa fuudhee hagoo lafa kana. Hayi Yesuus Kiristoos araarri nama kanaaf ta'eera. Bukkani nama kanaaf itti gaddarameera. Cubbuun nama kanaaf dhiifameera. Namni kun akka daa'imaatti har'aa kaasee jireenya haaraa jalqaba. Har'aa kaasee gammachuu haaraa jalqaba. Dhuganni haaraan ayyaanni haaraan nama kanaaf akka jennu sagalee dubbadheera. Gaarii gargar baasuu danda'u araarri nama kanaa dhiba. Yesuus rahabi gosa biltanima. Yesuus Kiristoos narraa kaasee. Yes. Fera magari giunta. Ma che ha? Orrima nananus. Stava gosta kutaya. Deve gosta. Orrima Faruni jolumatti faarfadhu tokko jira. Idillee faarfanna gooftaa keenya waaqayyoon nu dhaabe eenyuun nu buqqisa mootiin bara bara guddaadha uumisa. Namni sirbaa ture faarfataa gaafata waan sarbaan miti baay'ee namni dur seexanaaf badqaa ture seexanaaf sirbaa ture amma immoo Yesuusiif gaafanii dura irraa gashu eeree kibirallee maa jajjabeedha. እና በጭዋር መባል ማለት ቃሚ ዞርባን ለመሰለኝ ነው አመን ጫቲ አቤቢስ ቢቲ አማ ጋር ደኒቱ ከና ጎዴ ጫቲን አፋን ጫቲ መሬ ነው ሾርባ ሾርባ አፋን ሾርባ ሾርባ ለመለቀ ነው ወለ አማ ጋር ከና ጎዴ ሹራ ሀዚህ ቆቦታ ያለ ሰማቱ ታዲገ ነው ታዲገ አማ ጋር ከና ጎዴ ሳይልበት አረብ ተከናንበረ ለማታሰ በራፊ ገርበ ነው